lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa jidduutti lixa Wallaggaa bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jiraachuun barame. Humni komaandoo masaraa mootummaa osoo hin hafin eegdonni magaalaa guddittii Finfinnee, poolisii federaalaa fi poolisoota idilee dabalatee lolli intarnaashinaal jedhamuu danda'u fuulaa fi fuulatti lixa Oromiyaatti WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuudhaa fi humnoonni waraanaa kumootamaan lakkaa'aman lola kana gubbatti dhumuun isaanii himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO lixa Wallaggaa bakkoota adda addaattis lola gurguddaa gaggeessaa jiraachuu kan beeksise. WBO yeroo kanatti tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa Abiyyi irratti fudhachuu jabeessee itti fufuudhaan guyyaa har'aan tanaa lola gaggeesseenis waraana hedduu Oromiyaa iddoo awwaalcha godheefii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu magaalaa Harawwee fi akkasuma waamaa ta'uu barraatti ammoo lola guddaa gaggeesseen tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa irratti fudhateen waraana kumaan barbadeessuudhaan loltoota hedduus booji'ee jira. Lola kanaanis konkolaataa hedduu hidhannoo gurguddoo rasaasaa fi akkasumas galaa waraanarraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof olchee jiraachuu WBO lixa biiftuudhaa hime. Akkasumas lolli hamaan ittuma fufuudhaan aanaa Baabboo Gaambil dabalatee magaalota hedduutti WBO'n tarkaanfii ilaalessaa fudhachuudhaan waraana hedduu biyyoo Oromiyaatti dabaluun awwaalcha isaanii yoo gaffageessu magaalonni gara lixaatii fi baadiyyoonni hedduun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo WBO jala galaa jiraachuun kan himame. Lolli hammaate yoo itti fufu lixa Wallaggaa bakkoota adda addaatti ammoo lolli helikoophteraan gaggeeffamaa jiraachuudhaaf dhukaasni meeshaa guddaadhaan dabalame gaggeeffamaa jiraachuunis himamee jira. Tarkaanfiin humnaa furmaata fiduu hin jiru. Marii humnoota siyaasaa hunda hirmaachise gaggeessuun dirqama kan jedhan paartiilee mormitoota Itoophiyaati. Kongireesii Federaalawaa Oromoo KFO, Adda Bilisummaa Oromoo ABO, Adda Bilisummaa Biyyoolessa Ogaadeen ABO, Paartii Uummattoota Affaar PUA fi akkasuma Hibar Itoophiyaa dabalatee paartiilee mormitoota gurguddoo 11 of keessatti ammoo kan hammate. Kookees paartiilee mormitoota ibsa baaseen ammoo walitti bu'insaa fi tasgabbii dhabuu biyyattii keessatti hammaachaa dhufe furuudhaaf marii humnoota siyaasaa hunda hirmaachisee murteessaa ta'uu ibsee jira. Labsii yeroo ariifachiisaa ta'e tarkaanfiin humnaa furmaatas hin fidu kan jedhe yeroo ammaa walitti bu'insi tasgabbii dhabuudhaa fi gaafii bulchiinsa gaarii naannoolee biyyattii hunda keessatti abdii kutannaa ummata waliin ammoo rakkoo dabalataa ta'ee jira kan jedhe ibsi kun. Akkasumas hariiroo mootummaa fi ummataa naannoo hunda keessa jiru ammoo gaafii ta'uu bira darbeetis karaa amantaa guutuu dhabuuttis ce'ee jira jechuudhaas ni danda'ama kan jedhe paartiin kun. Kana malees ammoo walitti dhufeenyi tumsii fi ammoo wal amantaan mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoolee akkasumas mootummoota naannoolee ofii isaanii gidduu jiru gaafii keessa galee jira jedha. Paartiileen mormitootaa 11 ol ta'an ibsa waloo laatan kanaan haalli biyyattii naannoolee hunda keessatti mul'atu haalaan yaaddeessaa ta'uudhaaf ammoo erga yeroo dhiyoo as ammoo haalli rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru xiyyeeffannoo idil addunyaa argachuu kan kaase ibsi paartiilee mormitootaa kunneen biyya keenya balaa kana caaluuf ammoo ummanni keenyas dararriidhaa fi rakkoo kana caaluuf akkan saaxilamneef furmaata ariifachiisaa fudhachuunis dirqama jedhanii jiru. Paartiileen siyaasaa mormitootaa kunneen ibsa isaanii wal dhabdeewwanii fi rakkoolee kanaan dura turanii wal qabatee mootummaan yeroo garagaraatti labsii yeroo ariifachiisaa labsuun tarkaanfii humnaan furmaata fiduudhaaf ammoo yaalii taasisus rakkoo nageenya biyyattii keessa ture ammoo daran dabaluu malee furmaata hin finne kan jedhan. Waraanni Tigraayis kan dhaabbateef tasgabbiin fooyyaati ammoo kan bu'e labsii yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfii humnaatiin osoo hin taane mariidhaani jechuudha. Mootummaan gara mariitti deebuu qaba jechuudhaan paartiileen kunneen ibsa baasaniin mootummaa Abiyyi akeekkachiisanii jiru. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti adeemsifamu eegalame addaan cituun ammoo abdii uummata Itoophiyaa biratti oree ture dukkaneessee jira kan jedhe paartiileen kunneen ammoo ibsa laataniin tarkaanfii humni mootummaa fudhachaa jiru kan balaaleeffatan ta'us ibsanii jiru. Haaluma kanaan paartiileen mormitoota
mormitootaa kunneen ibsa baasaniin mariin qaamolee hunda yookaan ammoo kanneen hidhatan dabalatee hirmaachisee hatattamaan ammoo akka eegalamu dhimma naannoo Tigraay akkaataa waliigaltee mallattaa'een akka raawwatamu mariin mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti ammoo taasifamu bifa iftoomina qabuu fi hirmaachisaa ta'een ammoo deebii akka eegalu akkasumas waldhabdeen mootummaa naannoo Amaaraa fi humna ummata Amaaraa gidduu uumame akka dhaabbatuu fi mariin akka furamus gaafataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Arsii Bahaa Aanaa Zuwaay Dugdaa fi Heexosaa keessatti loltoota mootummaa lola jabaa guyyaa lamaa booda 400 ol barbadeessuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa irratti fudhachuudhaan du'aa fi madoon adabee jiraachuu kan hime. WBO'n zoonii Kibba Bahaa Cibraan Jaalnadhii Gammadaa godina Arsii Bahaa Zuwaay Dugdaa ganda Ulaa Arbaatii fi ganda Odaa akkasumas aanaa Heexosaa ganda Aanolee lola ulfaataa guyyaa lamaaf iddoo saditti waraana mootummaa PP irratti gaggeesseen walumaa galattu ergamtoota sirnicha tiksan kan jedhuun raayyaa ittisa biyyaa maqaa sakattaa WBO'dhaan bobba'an irratti ammoo tarkaanfii ilaalessaa fudhateen walumaa galatti 400 barbadeessuun miseensota raayyaa ittisa biyyattiidhaa 34 ammoo meeshaa guutuu waliin booji'ee jiraachuu beeksisee jira. Waraanaa biyyaa madhajjeefaman keessatti ammoo qondaalonni waraanaa ajajaa kumaa tokkoo fi ajajoonni 300 akka keessatti argamanis baramee jira. Lolli guddaan aanaa Zuwaay Dugdaatti gaggeeffame kun ammoo lola akka namaatii fi meeshaa gurguddoon dabalame gama biraatiin humnoonni mootummaa danuun gubbatti hirmaatanis akka ta'e baramee jira. Akkasumas ammoo WBO'n aanaa Gumii Eldolloo keessatti waraana mootummaa du'aa fi madoon adabuudhaan meeshaalee waraanaa irraa hiikee jiraachuu himee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii Kibbaa Cibraan Soddombooroo waraana mootummaa Abiyyi Ahmad maqaa sakattaa joon guyyaa har'aan tanaa Kibba Oromiyaa aanaa Gumii Eldolloo mooraa bulbula irraa bobbaate irratti ammoo bakka Dikaa jedhamutti haleellaa taasisuudhaan lola meeshaa gurguddoon gaggeeffame booda ammoo loltoota 100 ol du'aayyoo adabu 70 ol ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfii kanaan ammoo qawwee AKM hedduu bireenii PKM akkasumas rasaasa PKM rasaasa AKM fi loltoota Abiyyi Ahmad 20 ol ammoo fayyatti hidhannoo guutuu waliin booji'ee jiraachuu WBO'n Kibba Oromiyaadha beeksisee jira. Lolli waraana mootummaa Abiyyi Ahmadii fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaatii akkuma itti fufetti jira. Jiddu galeessa biyyattii dabalatee akkasuma gama biraatiin ammoo Kibba Oromiyaatii fi Lixa Oromiyaattis lolichi hammaachuudhaan humnoota lamaan gidduutti gaggeeffamaa kan jiru ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii ofirraa qolannaa fudhachaa jiruun humnoota mootummaa danuu barbadeessaa jiraachuu kan beeksise. Waraanni mootummaatis baay'inaan Oromiyaa bakka hundattis bobbaafamuurra duubatti hin deebine. WBO ammoo humna qawweetiin cabsee duubatti deebisuuf guutumattuu balleessuuf mootummaan Abiyyi Ahmad kutatee lola Oromiyaatti kan labse ammoo ji'a 3 olis lakkoofsisee jira. Erga marii WBO'tii fi mootummaa fashalaa'es waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammoo tarkaanfii deebisee haleeluutiin injifannoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise. Lafoota danuttis ammoo humnoota isaa leenjii waraanaa fi loltummaa laachaa fi tures eebbisiisee bobbaasaa jiraachuu kan beeksise. Tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiruun guutuu Oromiyaa keessattis injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu WBO'n beeksisee jira.